السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم نكافي جرجة سنجنة وجن دوتر تفتوتا أو الركوي أردوان قليل كم نكافي جرا بقجرات سنجنة تخسنو ما شاء الله. بقى خلاص نجي الركا شبكة هون واي فاي في أكاتا itti hojjetan fi akkaataa haala bareedaatiin isin agarsiisuudhaaf qabadhee dhiyaadhee dhufee jira. Gama hojiidhaatti haa jennu kallattumaan nu hordofaa. Osoo hojii hin eegalle duratti like, subscribe, share walii godhuudhaan keessattuu subscribe godhuudhaan jajjabeessaan isin jira. Inshaallah guyyuma guyyaan waan adda addaa qabannee isiniif dhufna waan ta'eef subscribein na jajjabeessaa. Subscribe godhuudhaan maamila koo naaf ta'aatiin jajjabeessaa isin jira. Haa eegallu. Okay. Amma wanti kuni shaana jechuudha. Kuni shaana gartee achi shaana kun hojjetti irraa murameeti waan jiruuf kun immoo masmaraa jechuudha. Kun sirriitti naaf oolaa. Kun immoo shiboodha. Shiboo kun immoo shaana irraa achitti muramee jechuudha. Sirriitti naaf hordofaa. Bakka kanatti ammaan tana laskaa godhattee yookaan maatis godhattee shariyaa yookaan masmara sibiikaaddi itti maxxansitaa jechuudha. Achi booda immoo itti laamtaa jechuudha. Obsaan eegatti laamte booda shiboo gama duubaa sanitti godhattaa jechuudha. Kunoo shiboo bakka kanatti shiboo godhachaa jira jechuudha. Ammaanta shaanaan hojiitti shiboo godhachaa jira. Obsaan eeggadha. Ammallee shiboo gara kaanii fi gara kanaa walitti fidee jira jechuudha. Kunoo obsaan eeggadha bareedan amma walitti laamee fidee jechuudha. Ammaan tana gama masmaraatti deemaa jechuudha. Masmara kunoo hoggattoo isaa tana irratti asii jechuudha. Haala irratti maxxansaa jira jechuudha. Obsaan hordofaa. Obsaan hordofaa itti qaralachuu itti godhatee jira jechuudha. Ammaan tana maal godha asirratti jaayiza godhataa jechuudha. Qopheeffate bakka kana xiqqishoo ibiddaan baay'iseeti jaayiza godhataa jechuudha. Bakka shaanatti gassuu kanneen kana baay'isee jira jechuudha. Karaa lachuun ilkee lamaanuu jechuudha. Ammaan tana bakka reefuu wanti godhate san fidee shiboo yookaan sookita itti gubaa jechuudha. Amma sookita kana fuudheeti shaana ilkee shaanaa tanatti ilkee shaanaa sanatti laxxafaa jechuudha. Bareedan osoo eeggadha. Ilkee shaanaa sanatti laamee fidee jechuudha. Itti laamee jira jechuudha. Laamee fidee jechuudha. Amma ammoo wanti hafe kunoo amma bakka kana itti laamee fidee jechuudha. Bakka kana itti laamee fidee amma wanni inni godhu deemu bakka kanatti gartaa bakka kana shaanatti asitti laamaa jechuudha. Egaa asitti kanatti laamee booda kunoo amma tun shari'aadha jechuudha. Bakkittuun tun shari'aadha jechuudha. Kanatti amma bakka kanatti ni laamataa jechuudha. Bakka kanattis laame asittis ni laama jechuudha. Egaa kanneen lameen laamee booda sookita fidee asitti
lahamaa jechuudha. Sookita kan jawwaalatti haa jechuudha inni. Amma sookita kan jawwaalatti haasan asitti lahamaa jechuudha. Kana bakka mazeeroon martotaan arginu kan itti argattan. Ammas harachaa nutti itti saanaa jechuudha. Sitti lattafaa amma xumuree jira jechuudha. Amma jawwaala keenya itti keenya akka inni Shabakaa ni dalagaa fi dalagu walumaanuu haa ilaallume. Jawwaalatti kaa'adhee jira. Jawwaalatti kaa'adhee jira. Mi'ammaa tana YouTube jalaa seenu. YouTube keenya ni dalagaa eeyyeen ni dalaga. Kunoo kan argaa jirta kana. YouTube baay'ee akka dalagaa jechuudha. Amma tana YouTube irra ooloftus waa takka dalagaa isaatti jira jechuudha. Kunoo kana jechuudha YouTube ilaala. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota ORTV Ridwaan Khalil barnoonni keenya kan nuti addaaf qabnu kana fakkaataa. Egaa amma sagantaa biraatiin wal deebinuu turtii gaarii isin jenna. Gamanumaan immoo subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaan isin jaa. Waan biraattis qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf qophiidhaan isin jaabbudha kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.